intalti san dhalaata haa deemti jechuudha. Ilmoon san dhalaata haa deemti. Eksii fi eksiitu bakka sanitti walitti dhufee dhalaata haa deemti. Sababaatti dhalaan heddummaattu. Ilmi dhiiraa tokko yoo dhiira horuu fadhe sababa garuu tokko biyya dawalee isheen tun dawaanaa godhe maqaa ummaatii yaati fi maqaa hiyyana gaafate hoggana gaafatu narra qaree quraana hangana qaree quraana narra qaree gisee naga qaroo sandura na naqqisiisu waan takka nan godhu quraana gisee ni dhaggeeffadha hoggan dhaggeeffadillee waan takka nan godhu na dhukkubuu malee jechuudha. Eeba sheetichi sun narra qaree booda immoo na haqqisiisu eegale. Giseen quraana amma xiqqoo faatiyaa fi quraana quballaa sadeen qaree alaatu laqqisa hoggana dhukkube jechuudha. Naaqisaa hirriba na dhoowwaa na waswaastiisaa uumaman jirre na dura fidaa nama kana nama tokko siddee gisee namni naa dawwale haasa'e nan godhuu naa yaani nan haasa'uun jaaladhu biraa deemu na godhaa. Yaani na waswaasa marraa na dhukkuba wallaahi ishee akka inni itti haasa'uu jiru amma waan biraati ammallee wayii lafa na qaba gisee waa lafa na qaban san akka waa rooba wayitti qilleensi wayii qaama kana keessa ziis na godha. Assalamu alaikum jannee salamta warra jannataa. Assalamu alaikum jannee salam. Intalti san dhalaata haa deemti jechuudha. Ilmoon san dhalaata haa deemti. Eksii fi eksiitu bakka sanitti walitti dhufee dhalaata haa deemti. Sababaatti dhalaan heddummaattu. Ilmi dhiiraa tokko yoo dhiira horuu fadhe sababa gaggeessita malee rabbi kasi kan haa taatu sababaan ati gaggeessitu kun parsantii meeqa si gargaaruu danda'a? Parsantii guddaa si gargaaruu danda'a. Fakkeenyaaf aara waan jedhamu qaama keetirraa eeguu danda'u. Lamada sii fi haati mana keetii waliigalee nyaata dheeyinaa tokkoo torban sadii nyaata dheeyinaa tokkoo waliin nyaachuun si gargaara. Nyaata dheeyinaa tokkoo waliin nyaachuun. Waliigalee. Deebi'i ammallee wantoowwan adda addaa waan akka gartee dhugaatii fi kunis waan spermiseel waa'ee ajjeesurraa isii takka ikooliin isaa waan xiqqaateef jecha. Ikooliin jechuun fakkeenyaaf amma yoo dhalaan sirra fincaantee fi yoo daa'ima kana dhiyeessi sirra fincaante fincaan isaanii akka tokko jedhamee waan laalamuutu jira sun. Wal caalchisuuf warra guddaa osoo hin ta'in ikooliin guddaa irra qabuutu najjisutti deemaa jechuu fadheetti waan kana namootan waa'ee waan baayoloojii irratti hedduu hordofaniitu beekuu danda'a waan ta'eef jecha. Haala kanaan dhalaan heddummaattii jechuudha. Waliigalee ammallee oomisha cidhaanii keessatti cidhaan kamirra oomishaa deema yeroo hunda. Zamana edda dadachiin dulloomaa deemtuun maaltu qaama kee keessatti oomishamuu heddummaachaa deema waan jiruus waliin laalaa deemuu qabna. Yeroo biraa bal'inaan waan kanarraa qaccee lottirraa haasofna. Irraa suuqii kana. Yaa. Waan ajaa'ibaa qabdi immoo. Mee abdii bara kan ol kaasee waan kana iddoo irraa suuqina dhageessa lammataa ammas ustaazamsa. So amma beeta nikootiin qaama namaa keessa hangeef jiraachuu danda'a beeta. Guyyaa 72 jiraachuu danda'a. Yaa. Fakkeenyaaf dubartiin takka sibira dhufteeti ustaazamsa abbaan mana kiyyaatii fi amatan jiru jiraannee jirra. Ammoo ilmu harkachaa hin jirru rakkanii dunnamees hin jetti. Waan inni golgalchi abdii irraa kun golgalchi hamzaa keenya ustaaza. Oona abdii barreesse. Abdii Hajii namni jiru kun. Abdii Ibrahim kun naa mul'achaa hin jiru. Abdii Ibrahim suuraa intala isaarra kaa'ee kan hin beeku baasan. Isii irraa ijoolleetiin warra Atlaantaatiin qabate. Uummanni keenya beektaa waa hedduun gargaaruu barbaada. Fakkeenyaaf diaspora kana keessatti they work like most of time kaa kudha ja'afaa dalagan. Yeroo guddaan nama
ذاك ولندلك كيف قلت ذاك ولندلك سنبرت ماس بلاج لا ستريس تجرا واحد تجرا أما واي متى بيجالاتي واي في جاساني تي واي قرتي جرين هاس ما داقدي دكتورات أمريتن إيه عبد شركة جابر تكستي أنا تكتك تقول خابدي سين بسيبي خير جراتي مالتا بيتا أستاذ مزا جرين هاس ما خيستي قرتي هواس خين الدكتوروني قرتي بيسا فوزان ما تخين وايد ما خلت تسانج زي كذا قلت أنا ما هو كتريد أبدا بكسان دكتور كبر كتريد أبدا إنه ما تكال سانجر جارو بتخ جتري فدي تخنا لم نكن نيكوتين كامس أخيسا percent بيك أجرا كفلالا نلالا أوكي نيكوتين أتني أرسيتا كراغوتا سيارة كراغوتا نبريزا so buya turbate mila mechun jesa buya turbate mila jala ma fi mega jala ma fi guya di dami shanna fa guya di dami fi wai asasi jala ma ji musa di je ne to ata kashe marra buya turbate mila ba doa barresi fi wa ta wangartes لما بعدين هرجع جمشي مال حشيشة سيجارة خلا فقالوا جاني لغاتي واسد لغاتي ما تقبيت دولة شيء تندوانا بوده مقامات ياتي في مقاخي نقافته وقا نقافته نرد قريه قرانا نقنا قريه قرانا نرد قريه كذا ونقا سندورنا نكسيسو وانت كنا نقول قرانا كذا ندقي فدا وقا ندقي فدا اللي وانت كنا نقول ندقوه مالي جتشو إيه شيء تجي سنرد قريه بوده مو نحكسيسو إيقل إذن قرآن ما تكو فاتحة في قرآن كبو الله سدين كري الله تولي لك سوقنا أكو بيجو نحن الظاهر بنا دوانا وسواستيسا ومن جرنا دور فدا نما خنا نما تكو سديك إذن من هذا ولي حاسينا نقولنا يعني نحاسون جال دو برادين نقودا يعني وسوايسا مرة نكو والله شيخ akan nefta so jiro amma wan barat amma le wayi la fanna qaba gize wala fanna qaban san akka wa roba wayiti qillesi wayi qama kana khaysa ziz na god qayna iya qama kana khaysa digale gihiri ba khaysa la wana qabani giti qama kana khaysa wa qillesi wayi afaninis dubbachun dando gusani ana hanga gizna raqe hafuro ba faduti garte dubbachun dando نقبل لبوتنا أسنة هو أكلنا نفيده جزاي قسم قيسة الحمد لله جيفا قرآن خير قرأ نتبويا يقولي صح لا كيف مين ما الرئي بدين تيتمو شيخة أنا أدنى تنامس أي سجرات تاتي بيارباتي سودارة بينجرات أستاذ إن شاء الله مكرجات وانا جايباتي متى والله مقاخي في مقاوماتي يا فرتيج مقاوماتي تيسي والله نو ونم برباچي سي وجر سي تلو سته ورون تلك حال كرو منابر تنكيت وان رغمي سيمو شيخا وان غدني جي سانم ما ورغرتي ميوتات أستاذ ميوتات ماس تابتا من دبنا إسانم ما نو ورا بلالي فتمو قبر راهي تكا تنافكي غوتا أيمه لا ما لين غدا مي شيخ ما لا ورسته أماتو عندك ونكر سوري بنو أستاذ سلكي ندا ولا مجرتو جراكي تاتن جراكين أما نما هدو تكوتو تلوغا ربي واحدو وانسان كيسا جرانو غان اتحاسة نجرتي مساقلي لما نيجي نيدك واحدو غان اتحاسة وانسان دريدو فافي جرا تنافكي غوتن كومنتي تيسن
yookaanuu miseeja keeysan natti ergitan nuti fireendi wali qabaachuu dhabuun mala. Karaa gabaabaan ittiin wal argachuu dandeenyu komantii jala isin barbaadee osoo hin ta'in karaa gartee waan kanaan na arkachuu dandeessalla. Oggota kam harkattuu ta'e yoo jiraatte waan kana bal'iseetiin garsiisuu fadha. Waan asirra jiru kana agartaa? YouTube mi TikTok makiyya kana profaayila jala maaltu jira? email wanti mul'achuutti hin jiraan. Ajalatti mul'atu ustaas. Tiko gasiisi. Aslaalas gama jalaa waa lamaan diddiimtuu takka tiipis takka AQ jedhu. Ta tiipis jettu kana keessa seentee daddaftee na argachuudhaaf. Komantii wanni isin barreessitan keessaan naa dhuftee keessa deemee ilaaluu manna bakka tiipis jettu tana seenteetiti tiippii darbitee fakkeenyaaf asirratti yoo nama bakka tiippis tana tuqe akkana fida. Akkana hoggaa fidee warra dawaa warra gartee fayyaadhaaf na barbaaduun baana. Warra dawaadhaaf na barbaaduun isinitti himu jira. As keessa seentanii bakka tiippis kana tuyxanii tiippii chaayinaala irratti hoggaa ergitan otomaatikaalii warra hanga tiippii erginatti dhufa. Achi booda isin dubbisuun hin danda'a. Karaa gabaabaa fi karaa bareedaa itti kana argachuu dandeessan. Maaliif jennaan warri dawaa na gaafachuu deemtan silaa bilaashatti isiniin godhu jee walii gallee mire. Wanni bilaashin jirtu isin bilaashin feetan arkeetiin jira. Bilaashi godheetiin itti arrafame. Tanaaf bilaashi godheetiin itti arrafame waan taateef bakka tiippii kana keessa seenaa tiippii ta irraa boodaa meeqa fudhata? Ta irraa boodaa $100 fudhata. Custom tuyxaniititi laal custom tuyxanii isiniifin hima. Custom tuyxeen barreessita $5 $10 $15 ja'a. Yoo $5 ergite siif hin laalu. Yoo $10 ergite siif hin laalu. Yoo $15 ergite siif hin laalu. Dhibba gootee itti barreessiteetichi booda tiippii san ergita. 15 fi 10 na biran ge'an. Walii galee akkasitti achirraan na argachuu dandeessa abbaa kiyya. Yookaan ani hojii hedduutti hin biiziidha dhugan siima. Waa hedduutti hin biizii. Qilleensi kun kan keessaatiis kun maalidha? Maqaa qilleensisanii maqaan itti himee isheetitti san dhugaa fi jibata uleen beekanii. Maanuu saahireedha naasima warra waa daddalagu. Qilleensi warri jobboleetitiyya warra gartee waa lakkaa'usanii warri waa lakkaa'usanii warra tilmaamaati dawaa fi maqaa haadhaatii fi maal olii fiduu suni haraami. Buruja baasii ilaalee beekan buruja waan ilaalee burujaan gaafanneen. Maqaa haadhateetti maqaa kee lakkaa'uu jechuun ustaaza gaafa dur darasaa deemnu waan saganni qaraanenneetti beektaa wanti shawwadaadha. Shawwadaadha. Fidila kana lakkaa'uuniiti maqaa haadhateetti maqaa kee qubee lakkaa'uuniiti torbaan hirrisaniiti lakkoo isaa bosaniin ichi dhaqanii ilaalanii waan duratti dardaraaf durii olii shawwatu takka jiru. Akkas fakkaatti. Wanni sun hangumaan si argadhuutu maalin godha? Quraana maaliif irra qaraamoo? Jechuun maalumaan hanga itti wayyaa hangumaan si argadhee dawaa argadhuutu. Akkas ilaala ki gootu. As keessaan seenaa bakka tiippis jettu san keessaan seenaatiti. Na dubbisuuf $100 irratti ergaa nu dubbisa. Afaan Oromoo qulqulluun. Dawaa feetanii. Dawaa approve nama asirratti itti fayyadamus isiniif fidaatiin deemaa. Akkas godhaa. Agarmaan isinidhaa magalatooma. Isinittiin dheeradhu. Warri hagammaa asitti na ilaalaa jirtan
karaa gabaabaan ittiin harkattan kana abbaay tiippis jala dhaqaa tiippis jala seenaatiti achirraa kaashiin wal dubbifna kaashiin. Ini pas ustaz kalau kau masih raja zakmu Allah khairan. Manni ala de obboleessi manni ala waan akkasitti dawaan qabu. Lakkee achi adeem abshir achuma deem abshir yoo achi deemsiin jettee raawwanni taate. Manni ala de obboleessi jeen tokko. Abshir adeemtu adeemuma rakkoon qabu lakke. Dirqamaa mi barfa fedhinnaadha. Mana yala waggaa meeqan deemuu ture dhisi mana yala fayyaa qabdanaan jaani. Kun Akkas. nama shaakala irra caalaa hanga dawaa harkattu tas gabbaayati. Hanga dawaa harkattu waswaasa irra caalaa abbumaatu fidda balaa waswaasin. Nayyee. Jawweena dawwiidha dhugaa akka hiikamutti garuu immoo irra caalaa dawaa feesiftammaati dawaa si feesisa. Akkas. Lakkee ani bar gargaarsuma keessaniif intala reefa hostaa'u jira wayii isin gargaarsa isin gaafate jira. Taatee fola nu deebisi. Fola dhiboonni jira. Tole. Si deebisa iyya. Akkas godhaa bakka walitti chaanaalii kiyya. Yaa. Tole jedhammaan ka'e dirree gaariirraa fi akkasis deemnu waan jeesanii waan jenne sanillee. Akkas sagantaatti godhannee qajeellutti. Obboleettiin biyya takka nashiidaa ta'e sagaleedhaan nuujii ittiin kadhachuu jirti. Ammaan ka'e booda walitti deebina moo? Booda mana niin banajiin kaawwayin irra godaanuu deemaa jiru biyyarra. Morkattuu immoo usaatiin dadhabee jira. Nana kee warra ijjiisattuudha niin dhufa. Akka gaariitti isin affeerarra guyyaa nashiidaa godhan nama barbaaddanis rakkoon hin jiru. Akkas yoo barbaadan alii achiin seentee gamana achiin seentee achiin si jalatti achi dabruu ni danda'a yoo rabbi jedha. Ashee lakki gadi bu'eetiin dhufaanis ammaan irree baaqee bara. Kool geetti. Akkas naa ta'a ijoollee teenya gaggaarii fi qaqqaalee kabajamaa ulfaadha. Wal agarra. Ayyaa. Mana fayyadu. Uffata gadhiifnu amma. Ayyaa. Foloo kun foloo deebisi foloo si deebisa. Tole. Assalamu alaikum janne salamta warra jannata. Assalamu alaikum janne salam.